ammoo waancaa Champions League kilaboota Afrikaa irratti qooda kan fudhatu ni ta'a jechuudha. Odeeffannoowwan maddeen alaatii qabadhe osoo hin darbin ammas gidduutti ergaa ispoonsaraa dhageenye walitti deebinu yaada keessaniif akkasuma odeeffannoowwan waancaa addunyaatiin wal qabatan kan isin biraan ga'u ni ta'a. Ammas na waliin tura. Waancaa addunyaatiin kaleessa taphni France fi Morocco eegamaa ture. Injifannoo France gool 2-0dhaan xumuramee jira. Tapha kaleessa irratti France gama hundaanuu caalee mul'atee jira. Nagaa France waltajjii kanaan biyya shaampiyoonummaadhaaf tilmaama jalqabaa argatteedha. Kaleessa wanti dirree keessatti mul'iste kun waanuma eegamu ture ta'us garuu Moroccoon ga'umsa marsaa nusa xumuraatiin mul'iste sana kaleessa irra deebi'uu hin dandeenye gara marsaa nusa xumuraatiif taphatteen Kanaadaa goolii 3-0 injifattee ture. Kaleessa garuu Firaansiin qoramtee goolii 2-0 mo'amtee jirti. Biyyatti jabduun Afrikaa Moroccoon tapha kaleessaatiin gooliiwwan injifannoo Morocco kan galchan Kylian Mbappé fi Ousmane Dembeleedha. Taphattoonni kunneen Firaansiin gara fuulduraatti ceesaatii jiru. Kylian Mbappéen boqonnaa deebii daqiiqaa 60 irratti goolii dinqii galche akkasuma Ousmane Dembele daqiiqaa 6 booda daqiiqaa 66 irratti goolii dinqiidha kan dabale. Kubbaa Ousmane Dembele lammaffaa galche Mbappéedha kan mijjeesse tan jalqabaa boo hedduu qolee jira. Kaleessa osoo inni dirree keessatti ga'umsa sana mul'isuu baate Moroccoon goolii hedduu keessummeessite kan xumurtuu ta'a ture ta'us garuu ga'umsi karra eegaa kana Moroccoon goolii hedduu akkan keessummeessineef gargaareetii jira. Staadiyeemii Boostonitti biyyoonni kunneen lamaan kan waliin taphatanii deeggartoonni 63,811 staadiyeemitti argamuudhaan tapha kana daawwataniitii jiru. France kaleessa ga'umsa ajaa'ibaa waliin kan injifachuu dandeesse. Akka walii galaatitti ragaaleen turan yookiin ragaan lakkoofsa maal fakkaata kan jedhu ilaaluudhaaf dirree keessatti yaaliiwwan 22 taasistee jirti. France gama Moroccooti yaalii 5 qofaadha. Yaaliiwwan 22 keessaa 8 kallattii kan eeggatan ture gama Firaansii. Kana jechuun yaaliiwwan 8 carraa goolii galuu qaban ture jechuudha. Gama Moroccooti yaaliin kallattii eeggatte takka qofaadha. Kun kan mul'isu guutumatti olaantummaan kan Firaans ta'uu isaati. Yaaliiwwan kallattiin eegganne gama Firaansii 9 gama Moroccooti 3 akkasuma dirree sarara peenaalitii garee faallaa keessatti taphattoonni Firaans kubbaawwan 10 akkasuma kan Morocco kubbaawwan 4 yaalaniitii jiru jechuudha. Sarara peenaalitiin ala kubbaawwan 10 gama Firaansii akkasuma gama Moroccooti 4 yaaliin taasifameetii jira. Walitti dhufeensa taphattoota gidduutti kan laallu yoo ta'e dirree keessatti olaantummaa fudhatee kan taphachaati ture, caalmaa fudhatee kan taphachaati ture garee biyyaalessaa Firaansii. Akkasuma XG isaanii yookiin carraan goolii ta'uu kubbaa isaanii gama Firaansii 3.05 yoo ta'u kan Morocco 0.14 jechuudha. Kana jechuun kubbaawwan Moroccoon yaaltee baay'een ishii carraa goolii galuu akka hin qabnedha. Inumaayyuu carraa goolii ta'uu tokko gadi ta'uu isaati 0.14 ta'uu isaati. Kan France ammoo 3.05dha. Kun guutumatti France caalmaa fudhattee dirree keessatti taphachuu isheeti kan namatti mul'isu. Kubbaawwan 486 dabarsanii jiru taphattoonni France. Kubbaa dabarsuudhaan taphattoonni Morocco hin hamatamanii waancaa addunyaa akkasuma waltajjiiwwan garaagaraa irratti kubbaawwan 526 waliif dabarsanii jiru. Kubbaawwan dabarsan keessaa 88.9 kan France kan kallattii isaanii eeggate ture, kan Morocco 85.9dha. Akkasuma kubbaawwan gara duubatti deebi'an gama France 67 milkaa'aa ture, kan Morocco 76 milkaa'aadha kan ture. Gara fuulduraatti dabarsuudhaan gama Firaansii kubbaa 146 kan Morocco 142 kubbaa dheeraa kan Morocco 39 caalmaa qaba, kan France 30 milkaa'aadha kan ture. Akkuma walii galaatitti garuu dirree sadaffaa garee faallaa irratti kan France kubbaawwan 141 kan milkaa'an ture akkasuma kubbaawwan 85 gama Moroccooti milkaa'oo turan jechuudha. Walii gala kubbaawwan darban kan laallu yoo ta'e kan milkaa'an kan France 12 kan Morocco 13 ta'uu isaati. Akka walii galaatitti garuu dirree keessatti France gama hundaanuu caalmaa fudhattee goolii 2-0 injifatteeti jirti. Kubbaawwan dirree keessatti egaa caalmaa fudhachuutiin dabalataa taphattoonni sarara fuulduraa garee biyyaalessa France qarqara lamaaniinuu olaantummaa fudhatanii taphattoota garee faallaa sarara ittisaa akkasuma akkuma ligaraattuu
taphattoota Morocco halkanitti dhibbisaa turan jechuun ni danda'ama. Kanaanis France marsaa itti darbitee jirti. Marsaa itti darbuu isheetiin Spain fi Belgium keessaa kan injifate waliin kan taphattu ni ta'a. Kunis tapha cimaa keessattuu Spain tapha galgala Belgium waliin taphattu kana kan injifattu ta'e tapha cimaa marsaa walakkaa xumuraatiin France fi Spain gidduutti arguu dandeenya jechuudha. Taphni Spain fi Belgium Los Angeles itti kan taphatamu ni ta'a Ameerikaatti jechuudha. Tapha kaleessaa irratti gama Moroccooti Ismail Saibariin jiraachuu dhabuun qaawwamee jira. Sarara fuulduraa irratti Ismail Saibariin jiraachuu dhabuun sarara fuulduraa gara biyyaalessa Morocco akka eegame akka hin taane taasisee jira. Kubbaawwan hedduu sarara fuulduraa bira yoo ga'an hagas mara dhiibbaa uumaa hin turre sarara kudajaa yookiin naannoo sarara penalty kan karra eegan to'atu sana keessatti taphattoonni Morocco kubbaa qabachuu achi keessatti kubbaa qabatanii seenuu tasuma hin dandeenye taphattoonni sarara gidduu gara biyyaalessa France akkasumas ittisni isaanii kubbaa yemmuu fi hin dandeenye sarara penalty isaanii keessa akka seensan tasuma carraa laachuu fi hin dandeenye. Saibariin osoo jiraate wanta kana gochuu ni danda'a jedhamaati kan ture tapha sana irrattis akkasuma tapha sanaan booda wantoonni baay'een kallattii garaagaraatiin kaa'ati kan turani. Moroccoon ga'umsa mul'iste baay'ee laafaa ture. Morocco kana dura beeknoo miti garuu Saibariin jiraachuu dhabuun sanaan alammoo even filannoodhuma Muhammad Ohabi kan laalloo ta'e leenjisaa garee biyyaalessaa Morocco sarara fuulduraa irratti taphataa Yusuf El Nasri kan kubbaa addaan itti bu'uudhaan beekamu kan daqiiqaadhuma irratti goolii galchuudhaan beekamu waancaa addunyaa kanaan filuu dhabuu isaanii gatii isaan baasee jira jechuudhaan kan xiinxaltoonni hedduun kaasaatti jiranii Hakim Ziyech filannoo leenjisaa kanaa ta'uu dhabuun Moroccoon akka eegamte filannoo taphattoota danuu taphattoota muuxannoo qaban dhabuun imalli ishii marsaa kanaan akka dhaabbatu taasiseetii jira. Sanas ta'e kana garuu marsaa lama walitti aansite marsaa nusa xumuraatiif biyya Afrikaa geesse jalqabaa taatee jirti. Akkuma danuu waancaa addunyaa bara 2022 Qaataar qopheessite irratti Moroccoon walakkaa xumuraa ga'uudhaan biyya Afrikaa jalqabaa ta'uun ishee ni beekama. Bara kanas marsaa nusa xumuraatiif geessee jirti. Akkuma waliigalaatittu waancaa addunyaa lamaan marsaa nusa xumuraatiif ga'uudhaan biyya Afrikaa jalqabaa ta'uu dandeesseeti jirti. Moroccoon jijjiirama kubbaa miilaa Afrikaa keessatti mul'achaa jiruuf biyyoota hamilee ta'aa jiran keessaa Moroccoon tokko garuu kaleessa taphattoota urjii gara biyyaalessa Firaansiin mo'amuudhaaf dirqamteeti jirti. Firaansi taphattoonni ishiin of keessatti hammatte taphattoota dinqiidha taphattoota kanneen hin dabalamte milkaa'uu dandeesseeti jirti. Taphattoonni Firaans gara fuulduraatti argaman kanneen akka Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise fa rekoordiin isaan qaban ajaa'iba jechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf Kylian Mbappén goolii 8 waancaa addunyaa kanaan galchee jira. Messi waliin wal qixxaatee jira baay'ina goolii galchuu waancaa addunyaa. Kubbaawwan 3 mijjeessee jira. Kana jechuun goolii 11 keessaa qooda qaba jechuudha Kylian Mbappén waancaa addunyaa kanaan. Badhaafamaan Ballon d'Or Ousmane Dembélén goolii 5 galchee jira. Kubbaawwan goolii 2 mijjeessee jira. Goolii 7 keessaa qooda qaba jechuudha. Michael Olise kan laalloo ta'e kubbaawwan goolii ta'an 5 hiriyoota isaatiif mijjeessee jira. Gooliin galchine garuu kun taphattoonni sarara fuulduraa irratti argaman gama garee biyyaalessa Firaansi hagam qara akka ta'anii fi dhiibban isaanii ifatti akka mul'atu kan namatti mul'isuudha. Goolii 8 Kylian Mbappén galcheen dabalata. Ousmane Dembélén 5 galchee jira. Michael Olise ammoo goolii 5 kan ta'an mijjeessee jira. Taphattoonni kunneen Firaansiin bara kana shaampiyoonii ni taasisuu fi kan eegamu keessattuu leenjisaan garee biyyaalessa Firaans Didier Deschamps waancaan addunyaa kun waancaa addunyaa xumuraa isaanii ni ta'a. Kana booda hojii leenjisummaa garee biyyaalessa Firaans kan fudhatu taphataa cimaa duraanii Zidane waancaa addunyaa kanaan Deschamps shaampiyoonii kan ta'an yoo ta'e bara isaanii milkiidhaan ni goolamu. Bara 2018 waancaa addunyaa Raashaan qopheessite shaampiyoonii ta'uun ishee ni beekama. France bara darbeessa xumuraaf geesse Arjentiinaadhaan kan mo'amte amma immoo walakkaa xumuraatiif geessee jirti. Waggoottan 12 walitti aansanii marsaa walakkaa xumuraatiif ga'anii jiru warri France. Gareen Didier Deschamps taphattoonni urjiin isaan of keessatti hammatan hagam ga'umsa fuullaa qabaachuu isaanii yookiin mul'isuu isaanii kan namatti mul'isuudha. Waancaa addunyaa 3 walitti aansanii walakkaa xumuraatiif ga'uun hagam akka cimu beekamaadha. Garuu France kana gootee jirti. Inuma yoo
tilmaama shaampiyoonummaa bara kana biyyoota argatan keessaa ishee takkaadha jechuun ni danda'ama. Har'a taphni Spain fi Belgium ni eegama. Taphni kun halkan sa'aatii 4 irraa eegalee kan taphatamu ni ta'a. Los Angeles irratti kan taphatamu. Spain kan darbituu ta'e France fi Spain morkiin isaan taasisan tapha waancaan dura marsaa walakkaa xumuraatiin waliin taphatan ni ta'a fi kan eegamu jechuudha. 83 irratti anis nu barreessitan danuudha. Magarsaa Muusaa Iluu Abbaaboor irraa Efreem Fiqaada Niselo Baaborraa barataa jireenya dirribaa magaalaa Beddelleerraa Yusuf Ahmad Hargelixaarraa Najib Barru Iluu Abbaaboorraa Anwar Habibe Deeddoorraa Sqeel Kennasaa Niselo Abbaaboorraati Khalil Sultaan Bunnu Beddelleerraa Siisay Mallasaa Bunnu Beddelleerraa Abdiisaa Meshuu Arsilixaa Kokkosaarraa Fiqaaduu Boggaala Bishooftuu irraa odeeffannoon ispoortii baay'ee namoota nuun jedhan danuu keessaa muraasa keessan kan maqaa yaamee dabarsaa Daani'el Waaqtolaa maamila keenya magaalaa Gimbiirraa nu barreessee jirta. Yusuf Ahmad Harargee Lixaawdaa Bultum irraa Axnaafuu Danuu Iluu Abbaaboor irraa Mitikkuu Irguu nes yaada isaanuuf qoodee jira. Yaada keessaniif hundi keessan ulfina guddaa qabdu. Odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf akka badde xumureetan jira. Qophiilee OBN waliin yeroo gaarii qabadha.